Akka tasaa yookaan daawwannaadhaaf gara kaaba biyya Hindii namni deeme seenaa kana yommuu argu rifachuun isaa hin oolu. Biyya kamiyyuu yoo deemne aadaawwan nama rifachiisanii fi ilmi namaa akkamitti kana godha kan nama jechisiisan argachuun keenya hin oolu. Nutis qophii keenya har'aatiin biyya Hindii keessatti aadaa nama rifachiisuu irra darbee bineensummaa ilma namaa mul'isu tokko isiniif dhiyeessinaa. Turtii gaarii. Seenaan kaaba biyya Hindii kun gabaabumatti yommuu ibsamu, dubartiin tokko aadaa isaaniitiin kan heerumuu dandeessu nama isheedhaaf filame qofadha. Kun maal nama dinqisiisa yoo jettan, aadaan kun hanga dhumaatti wanti inni keessa darbu waan salphaa miti. Innis dubarri kun eegamaa ni guddatti, achiin nama isheef filatametti ni heerumti. Haa ta'u malee dhirsi ishee haala kamiinuu lubbuun isaa yoo dabarte dhiira biraa akka hin heerumneef abbaa manaa ishee wajjin lubbuun osoo jirtuu ni awwaalamti. Kun dhuguma jabana kanatti raawwatama jedhee namni gaafatu hin dhabamu. Eeyyeen kun dhuguma bara keessa jiraannu keessatti ni raawwatama. Bara duriitii kaasee dubarri tokko abbaan manaa ishee erga du'een booda sodaa isheen nama biraatti heerumtu jedhuun aadaa jalqabame yommuu ta'u, amantaan biroo niitiin tokko abbaan manaa ishee erga du'een booda akka nama biraa heerumtu waan eeyyamuuf seera kana sodaachuun akka aadaan isaanii hin banneef jecha wanta akka aadaan isaanii hanga dhumaatti kabajamuuf tokko yommuu yaadan du'a qofa akka ta'e hubachuun seera kana durii kaasanii hanga har'aatti itti fufaniiru. Haala kanaanis yommuu abbaan manaa ishee awwaalchaaf geggeeffamu, isheenis akkuma isaa akka nama du'eetti seerri awwaalchaa ni geggeeffamaafi. Mootummaan Hindii wanta kana irratti seera baasee akka dubartoonni hin awwaalamneef yommuu godhu, saboota kana keessatti lollii fi walitti bu'iinsi guddaan uumamuu danda'eera. Saboonni kun aadaa keenya nu jalaa hin tuqinaa jechuudhaan walitti bu'iinsa cimaa geggeessaniiru. Namoonni aangoo biyyattii irra jiranis aangoo isaaniirraa akka hin buuneef jecha wanta kana osoo arganuu akka hin arginetti bira darbaniiru. Aadaa kana duubatti deebinee seenaa isaa yommuu ilaallu, niitiin abbaan manaa ishee du'ee wajjin hin awwaalamtu kun saatii jedhamtee waamamti. Saatii jechuun saba sanaaf haadha manaa gaarii jechuudha. Kunis abbaan manaa ishee kophaa akka awwaalamu kan hin goone jechuudha. Dabalataanis lubbuun isaa erga darbee booda wajjiniin awwaalamuun jireenya isaa du'a booda jiru irratti biraa akka hin hafnee fi kophaatti akka isa hin dhiisne niitii gootu jechuudha. Kan nama rifachiisu immoo akkuma beektan biyyoota Hindii tokko tokko keessatti namni tokko yommuu du'u ibiddaan akka gubatu godhama. Haala kanaanis niitiin abbaa manaa ishee du'aan dhabde kun abbaa manaa ishee du'e wajjiniin walitti hidhamuudhaan osoo dhageessuu ibiddaan akka gubattu ni godhama. Wanti kun hanga ammaatti saboota Hindii tokko tokko keessatti kan itti fufee fi balleessaa ta'uun isaa mootummaa naannichaan osoo beekamuu raawwatamaa kan jirudha. Niitiin wajjin gubattu saatii yommuu jedhamtu, sirni raawwatamu kun immoo Sahamaarnaa jedhamee beekama. Jaarraa 17ffaa keessa namni Jaan Baaptiist jedhamu tokko addunyaa naanna'ee wantoota dinqisiisoo ta'an barreessee darbuuf ni ka'a. Haa ta'u malee yommuu Hindii gahu aadaa kana argee akkana jedhee ture. Addunyaa naanna'ee wantoota ajaa'ibsiisoo ta'an barreessuuf yaadeen ture. Garuu biyya Hindiitti aadaan arge kun akkan yaadetti imala kiyya gammachiisaa naaf hin goone. Sammuu kiyya keessatti kan hafe niitiin abbaan manaa ishee du'ee lubbuun osoo jirtuu wajjiniin awwaalamuuf deemtuu fi maaloo na hin gubinaa jechaa osoo kadhattuu wajjiniin awwaalamtu malee wanti biraa na ajaa'ibsiisaa turan na keessatti hin hafne jedhee dubbateera. Itti dabalees namichi kun erga haala kanaan awwaalanii booda aadaa nama jibbisiisuun yommuu awwaala irratti shubbisan yommuun argu baay'een gadde jedhee dubbateera. Namichi biraan sirna kana qaamaan deemee arge tokkos wanta arge kana haala kanaan ibseera. Niitiin tokko dhiirota lamaan yommuu boo'aa harkifamtuun arge. Itti aansuun humnaan yommuu ibidda boba'utti darbatan nan rifadhe. Isa boodas yommuu isheen ibidda keessatti gubachaa iyyitu isaan immoo sirbaa turanii.
Ibidda keessaa baatee yommuu kaachuuf jettu deebisanii ibiddichatti ishee darbatu. Dhumarrattis ibiddichaan gubattee qaamni ishee marti ni dhuma. Firoonni ishee yommuu isheen maaloo na baasaa jechaa iyyitu akka hin dhageenyetti callisanii sirbaa akka turan namichi arge kun wanta kana ilaalee yommuu biyyatti deebi'u poolisiitti bilbilee itti himuuf yoo yaaleyyuu wanti kun aadaa isaanii waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenyu jedhanii deebisanii fiiru. Wanti kun jalqabni isaa dhiironni ani yoon du'e margi hin margin akkuma harreen jette isaanis akkasuma jechuun erga du'aniin booda haadhi warraa isaanii akka hin heerumneef jecha seera baasan yommuu ta'u hanga har'aatti aadaan kun hojiirra ooluun isaa nu gaddisiisaa. Qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Nagaatti.